Jirra jirtu hordoftoota sagalee kana ani jira fayyaa kooti. Bakka jirtanitti nageenya keessan isiniif haa baay'atu jecha har'a viidiyoon kun kan inni irratti xiyyeeffatu dhiirri tokko si jaalatee gara fuulduraatiif si fuudhuuf yookiin haadha manaa ofii si godhuuf karoora qaba yoo ta'e mallattoo kana shanan si argisiisaa jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan koo kan shamarranii jalqaba akkuma nama kamiitu namni kamuu wal barataa san booda dammoo jaalalatti deemaa san booda dammoo jaalala san keessa bu'aa fi bahii adda addaa keessa darbee gara bultii ijaarrachuutti deema. Iddoo kanatti wantoonni beekuu qabnu waa baay'eetu jira. Dhiirri tokko si jaalatee dhugaa yeroof si jaalatamoo dhuguma si wajjin bultii ijaarratee jiruu isaa kan gara fuulduraa si wajjin karoora akkasii qabamoo hin qabu ka jedhu viidiyoon kun kan mallattoolee san ittiin beektu waan ta'eef tasgabbiidhaan viidiyoo hanga dhumaa na dhageeffadhaa. Laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Obboleettii tiyya nama tokko ni jaalatta. Jaalala ni jalqabda akkuma nama kamiitu. Innaa wanti ati beekuu qabdu akkuma ati jaalatte san namni kuni yoo si jaalatee si wajjin karoora isa fuulduraa hin qabamuu hin qabu jechuuf inni tokkoffaan mallattoon inni si argisiisu maali? Namni kun si hin fedhu yeroo maaf si fedha gizima walii dawwaltaan akkuma bakka wal barattanii waluma barumsa samnuma keessa wal dhabuuf si barbaada yoo ta'e mallattoon inni si argisiisu akka inni si hin fuune akka inni jiruufiitiif si hin barbaanne beekuu kan barbaadu yoo ta'e inni tokkoffaan yeroo si wajjin taa'u yeroo si wajjin wal argu ni jeeqama. Namni suni gara fuulduraatiif si hin barbaadu ta'e taanan yeroo si wajjin wal argu ni jeeqama. Maatii teettuu odoma isa wajjin teettuu wanta adda addaa isa wajjin haasa'uuf yeroo keessa wajjin dabarsuuf jettee isa wajjin kan wal argitu yoo ta'e inni yeroo sanitti ni jeeqama. Bilbila adda addaa kaasee haasa'uu danda'a. Bakka firii ta'ee si wajjin hin taa'u namni suni. Sin fedhu ta'e taanan akkuma nama kamiitu ati dawwaltee fi yookiin dabbaree toma sitti madawwalee kootu wal argina akkana shaayii bunnaa waliin jenna siin jechuu danda'a. Garuu yeroo sanitti namni kun karoora isaa keessa hin jirtu taanan gara fuuldura si wajjin jiraatuuf haadha manaa ofii si godhuuf si fuudhuuf karoora hin qabu taanan yeroo si wajjin wal argu kamuuyyuu kuni boota lamatti addaan baasuu dandeettan. Giddeetaa wanti kun dirqama namoota qaama wal argan jechuuf osoo hin ta'in jaalala fageenya keessallee ta'uu danda'a. Namni tokko dubartiin takka biyya biraa jiraattee yookiin inni biyya keessa jiraate yookiin inni biyya biraa jiraate isin biyya keessa jiraatte akkattis wal baruun ni danda'ama. Ati akkuma jaalattee jaalala isaaf qabdu sun namni kun na fuudha. Ani filannoo isaa kan gara fuulduraati jettee akkuma ati yaaddu san boota biraa taa'ee si wajjin jaalala kan jalqabu yoo taate wanti kun gara lachiifuu isin fayyadaa jechuudha. Boota birallee kan ta'u hoote yeroo bilbilaan walitti haasoftan kana viidiyoo koolis ta'uu danda'a. Akkanuma waliisillee bilbiluu dandeettan wayi dammoo teekstii adda addaatillee yeroo haasoftanitti akkamii namni kun firii ta'uu dhabuun isaa isiniif gala. Wayinni jarjaraa wayi sababa adda addaa qofa isinitti fidaa. Bakka waan adda addaa isinitti mul'isa malee karoora isin wajjin jiraatu akka inni fedhii hin qabaanne beekuu dandeetta wanta kanarra. Inni lammaffaan maal inni kun tokkoffaadha isiniin jedhee jira. Inni lammaffaan kaayyoo isaa kan gara fuulduraa beeku isinii wajjin mari'ata. Akkamitti akka maal akka gochuu qabu amma gara fuulduraa aniifati yoon akkana taane wanta akkanaa hojjannee wanta akkanaa goone hojii akkanaa wajjin hin hojjannaa. Bakka wantoota waan keessa isaa jiru hunda baasee si mari'ata. Namni suni fedhiin inni si wajjin wal argu fedhiin inni gara fuulduraa si wajjin qabu asirratti beekuu hin dandeetta. Wantoota qabu mara isaa baasee si wajjin mari'ata. Osoo akkana godhee akkana hin ta'a. Osoo akkana godhee immoo kuni na hin awwaadhaa akkanatti na hin baasaa gara kanaan yoo deeme wayi waa nyaatu hedaa rafuu hedaa gurdeemuu hedaa wantoota akkanaa kana isin beeksisa jechuudha si beeksisa.
yoo dhugaa inni gara fuuldura akka karoora siif qabaatu jaalala dhugaa sii qaba ta'e taana namni kun na kana si beeksisa yeroo makamiyyuu boota deemtan hundatti boota geettan hundatti yoo namoonni adda addaa namootu isaan isin wajjin isin argu taate isa wajjin fakkeenyaaf isa wajji akkatti yoo namni si argu taate hiriyoota isaa ta'uu danda'a maatii isaa ta'uu danda'a bakka namoota isa wajjin walitti dhufeenya qaban namni tokko yoo kasi argu taate nama san wajjin si wal barsiisuuf ni barbaada waa'ee kee itti himaa isheen kun bara akkanaa jaalalleetiyyaa wajjinin akkanaa karoora gara fuulduraa qabnaa ishee ani jaaladhuudha jedhee nama wajjin wal si barsiisa garuu faallan isaa namni kun immoo karoora siif hin qabu siin jaalatu gara fuulduraa si wajjin jireenya kana itti fufuu hin barbaadu ta'e taananiin yeroo namni itti dhufu san beetasaba isaa ta'u hiriyoota isaatis haa ta'u bakkuma kamittuyyuu haa ta'u namni isa wajjin akkasi argu hin barbaadu bakka namni kamuyyuu isa wajjin akkasi argu hin fedhu sidhoo isaa way akkanaa bakka akkanuma wal argineetiin agawma jechuunif maal jedheetiniin garana itti maree bira taraa jechuudha maalifi si wajjin karoora gara fuuldura hin qabu waan ta'eef namoonni kamuyyuu waa'ee kan akka itti beekan hin fedhu kanaafuu waan san baasitiniin ibsuu hin barbaadu ta'e taanan ati immoo hirribaa ka'e naqqa'e biyya fagollee jiraate taanaan akkuma reef tokko farratti waliin jenne san biyya birallee jiraate taanaan bilbilaan bichaa qofaan wal argitanis yoo ta'e akkam godhaa namoota wajjin wal si barsiisuuf namoota biyya jiran wajjin wal si barsiisuuf waa'ee maatii isaa sitti himaa waa'ee jireenya isaa sitti himaa hiriyoota ofiititti waa'ee kee himaa bakka akkana wantoota akkanaa kana ka godhu argitaa jechuudha dhuguma inni karoora si wajjin itti fufuu hooka qabaatu ta'e gara fuulduraa si fuudhuuf si wajjin jiraatuuf fedhii qaba hoo ta'e wantoota akkanaa kana itti fufa jechuudha inni sadaffaan waa'ee jireenya isaa kamuyyuu siin mari'ata waa'ee jireenya isaa kamuyyuu siin mari'ata jechuun bakka jireenya isaa keessatti ati hagam akka bootaa qabdu siif hima jechuudha erga ati jireenya kiyya keessatti dabalamtee wanta akkanaa kun jijjiirame ati jireenya kiyya keessa jiraatuudhaaf jireenya kiyya keessa erga seentee jijjiirama baay'ee qaba gara fuulduraa mootu jireenya keenya akkatti jijjiirree jireenya keenya haala kanaan itti fufna bakka waa'ee jireenya isaa waa'ee gara fuulduraa abjuu isaa ka gara fuulduraa siif ibsa jechuudha dhugaa namni kun si jaalatee si waliin gara fuulduraa jiraachuuf karoora qaba yoo ta'e wanta akkanaa kana godha faallaa kanaa garuu yoo ta'e namni kun waa'ee isaa waa'ee jireenya isaa tokkumaayyuu akka beektus hin barbaadu waa'ee sallee sitti himuu hin barbaadu akkuma nama kamiitu akkuma duraan wal barattan san walii dawwaltanii abboota akkana jira kootti wal arginaa shaayii bunnaa jenna bakka shaayii bunnaa hin jettanii akkuma nama kamiitu wal baruun tokko hin jiraa mirii namni bar wal baree walbariinsa keessa jaalala osoo hin ta'in walbariinsa keessa beekaammoo nama san dhabuu dhabaaf namni zimjeetuma namaa dawwalee jaalala fakkeesse nama wajjin jiraatu hin jira kanaafuyyuu wanta akkasii san godhaa jechuudha innaa kana beekuu qabdanii inni afraffaan immoo maalii waa'ee karoora keetii namni kun kasi jaalatoo ta'ee dhuguma jireenya isaa gara fuulduraa keessatti si barbaadaa jaalalli kun itti fufaa yoo ta'e mallattoon inni afraffaan maali karoora kee yaada ati qabdu yaada ati dhiyeessitu yaada adda addaa ta'uu danda'a waan akkanaa osoo hojjedhee way boota akkanaa osoo deemee way dammoo barumsa koo haala kanaan osoo itti fufee akkanatti bakka natti tola maal gizee jettee ati isa wajjin mari'attu yaada kee kana si jalaa buusa jechuudha si jalaa gadi buusa yaadni kee kun karoorri kee kamuyyuu isa biratti fudhatama hin qabu karoorri kamuyyuu isa biratti fudhatama hin qabu maaliif namni kun kasi barbaadu gizee maafi malee yeroo maafi malee isa wajjin karoora hin qabdu waan ta'eef karoorri kee gara fuulduraa isa biratti bu'ama tokkoyyuu hin qabu isa biratti bootama tokkoyyuu hin qabu bootaan kennuuf ka garuu osoo isaa immoo odoo si jaalatee immoo namni kun odoo si jaalatee akka si wajjin gara fuulduraa itti fufuu barbaada hoo ta'e haadha manaa isaa akka taatu barbaadu hoo ta'e dhuguma si wajjin jireenya gaarii yaada yoo ta'e yaaduma kamuyyuu
wantuma kamuyyuu fiddee isa wajjin mari'atti taanan karoora kee gara fuuldura namni kun si deeggara. Dhugaa si deeggara. Maaliif jaalalli beekamu. Jaalala jechuun fiizikaala bichaa miti. Jaalala jechuun waa baay'eetu jira. Namni tokko si jaalate karoora keellee, uumama keellee, amala keellee akkuma jirutti muluu kee si jaalata malee jaalalli keessaa filatamee wanta jaalatamu miti. Kanaafuu namni kun dhugaa si jaalata ta'e taananiin karoora kee gara isa fuuldura ni deeggara. Sin fedhu ta'e taanan dammoo inni bakka yeroo maaf sitti fayyadamaa jira ta'e taanan dammoo yaada kee kana yeroo makamuyyuu si harkaa gadi buusa. Inni shanaffaan immoo maali? Hiriyoota isaa warroota isatti dhiyaatan warroota isa wajjin walitti dhufeenya qaban hiriyoota isaa ka wajji baratan maal haa ta'u bakka waa'ee isaa hiriyoota isaa ka waa'ee isaa beeku wajjin waa'ee kee muluu isaa itti masi jaalata ta'e taanan gara fuuldura haadha manaa isaa akka taatu fedha ta'e taanan jireenya kee wanduma kee amala kee muluu isaa akkuma waan isa wajjin jiranii akkuma waan isa wajjin jira akkuma waan si wajjin guddatanii haal yaada kee muluu beekaneetitti hiriyoonni isaa waa'ee kee ni beekanii jechuudha. Maaliif jaalalli jaamadhaa miire? Jaalalli jaamadhaa namni tokkommoo nama tokko yoo jaalate osoo guyyaa guutuu waa'ee nama sanii qofa haasayaa oolee itti tola. Kanaafuu namni sun yoo kasin jaalatutti yaa si jaalatu hoo ta'ee gara fuulduraa si wajjin karoora cimaa qabu hoo ta'ee dhugaa hiriyoota isaa wajjin maatii isaa wajjin waa'ee kee keessa bu'iinsan hiriyoonni isaa akka waan haguma inni si beeku akkuma inni si beeku sanitti si beekanitti sitti dhagayama yeroo san waa'ee kee ni beekanii si kabajanii akkuma inni si kabaju sanitti wal si barsiisaa kamuyyuu sin dhoysu wanta akkana godha faallan kanaammoo akkuma reef isinitti hime karoora hin qabu siif yoo ta'e gara fuulduraa humata akka yubootaa siif hin qabu si wajjin jireenya isaa itti fufuu hin barbaadu yoo ta'e hiriyoota isaa dhiisatti of jalaayyuu sin dhoksu barbaada namni kun. Hiriyoonni isaa humaa wanta waa'ee keessan namni beeku akkuma noormaalii namuma kamiitu yoo si argan haye tun immoo eessaa dhufte mana wajji waa'ee bakka dhiisa akkanumaan wal baranneeti maal jedhe bira tara. Kanaafuu obboleettii tiyyaa dhiirri tokko si jaalatee karoora qabaat ta'e taananiin si fuudhuuf kanarratti beekuu qabda. Wantoonni isarratti argaa jirtu immoo faallaa wanta kanaa kan ta'u yoo ta'e dafii hirribaa ka'ii gara jireenya kee ka itti aanu itti fufii haga tokko jaalattee amantee wanta adda addaa isarraa dhabde taanan yeroo tokkoof miidhamuu dandeetta garuu miidhamtullee kan nama hin barbaanne barbaaduun gara fuulduraatillee si miidha waan ta'eef har'anfi miidhamtee abjuu kee kan gara fuulduraa itti fufuu si wayya waan ta'eef obboleeyyan kiyya hin shawwadaminaa isin hin shawwadinii dhiira jechuun akka keenya miti. Kanaafuu gizeen hirribaa ka'ii siin jedha. Salaam nagayaannaaf tura.